Ashamaa harka fuunee obboleewwan koo bakka jirtanitti warreen ala jirtanis warreen biyya keessa jirtanis akkam jirtanii fayyaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa kooti isinillee bakka jirtanitti akka nagaa taatanii maqaa waaqayyootiin abdiin qaba. Aansuudhaan kanan argamu istiidiyoo warqiititti warqii tuub mana warqiititti argama. Akkuma beekamu warqii teenya dhuguma warqiidha. Seera yuutuubii guuttee jirti. Asumaan dastaa kiyyan isheedhaaf ibsachuu dhufeen isiniin jedha. Dastaa kootan ibsachuu dhufeen isiniin jedha. Isinilleen haala gaariidhaan akkana simattan abdiin qaban isiniin jedha. Warqiyyee baga gammaddee baga waaqayyoon si gargaaree baga gammaddee siin jedha bareeddu koo. Baga lafaatii kee rabbi si lakkaa'ee namni tokko wanta itti xaarii wanta itti dadhabisan yoo bakkaan gaate baay'ee namatti tola, nama gammachiisa. Kan arguu caalaa wanti nama gammachiisu tokko hin jiru siin jedha bareeddu koo. Dhugaa baay'ee tokko si gammadee jira. Baga gammaddee siin jedha dabalataanii. Egaa warreen maatii warqii taatanillee isinilleen baga gammaddanii namni tokko kophaasaa ergu yoom ga'u isin waan cinaashii taataniif waan ishii gargaartaniif wantuma hundaanuu jajjabeessitanii waan asiin geessaniif bakka kana geesse annaa baay'ee tokkoon si gammadee jira. Isinillee baga gammaddanii isiniin jedha. Gammachuun warqiidha. Gammachuu ishii qofaa miti, gammachuu keenya hundaati. Baga gammaddee baga gammannee siin jedha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko si gammadee jira. Gammachuun keenya samoona kana nama baay'eedha. Baay'ee namatti tolaan isiniin jedha. Egaa warqiyyee jabaadhuti itti fufii asumaanii. Amma jalqabarra jirta malee wanti xumurte tokko hin jiru. Chaanaalii kanarrattis immoo wanta gaarii wanta sabaaf ta'u wanta gaarii viidiyoo adda addaa wanta gaarii fakkeenyaaf namni tokko viidiyoon keenya nu haa guddatu jedhanii waan hin taane illee irratti gallakkisan. Garuu haga ammaa ijoolleen keenya viidiyoon isaan gallakkisanillee wanta badaa miti. Hundi keenyayyuu waan gaarii hojjechuun mataa keenyaaf waan ta'eef waan gaarii irratti hojjettee bakka guddaa akka geessu abdiin sirraa qaba. Maqaa waaqayyootiin jabaadhu siin jedha bareeddu koo. Jabduu namaa taati duraanuu mana madaamii keessatti haala sii mijateenillee haala sii mijanneenillee bakka kana ga'uu keetiif waaqayyoon galata galfadhu. Waaqayyoon galata haa ga'u. Wanta hundaayyuu namni yaada kan itti namaaf xumurumoo waaqayyo waan ta'eef jabaadhu irratti hojjedhu siin jedha. Egaa karaa yuutuubiitti deebine yuutuubiin ergamoonni ta'anii dadhabina baay'ee qaba. Sa'aatii caalaa jechuudha. Kan amma ofii kiyyaafis argutti ergamoonni taane yuutuubiin dadhabina baay'ee qaba karaa onnootiin karaa mooniitiin jechuudha. Yoo irratti hin hojjetin akkuma beeknu viidiyoo namaa irratti gadi garagalchaa sabiskiraayibii irrattis ta'ee viyuus namarraa kaasaa anumarra wanta ga'aa jiru waan ta'eef jabaadhuti viidiyoo adda addaa hojjedhuti irratti gallakkifadhu. Warreen immoo ishiin viidiyoo ishee hojjettee gallakkistu kana hundi keenyayyuu waliif yaadaawwan isheedhaaf jajjabeessuu qabdanii. Duraan isinumata siin ga'e borullee abdiin keessan abdiin isheedhaa waaqa gaditti uummatuma isheeti. Wal gargaaruu qabna, wal jajjabeessuu qabna bakka jirrutti. Amma fakkeenyaaf faashin nama dhufe tokko garee yoon qabaate ijoollee viidiyoo walii ilaalaa hin jiran ijoolleen keenya
wanti akkanaa kun ta'uu qabu ijoollee wanti akkanaa kun akka nutti hin baratamne namni tokko yoo liivii seenee abbuma fe'eeyyuu haa ta'u namni tokko liivii yoo seenee deematii viidiyoo isaa sheerii godhaafiti viidiyoo isaa laalaa fi laayikii godhaafi koomantumtillee yoo isinitti toluu baate nam beekaa mana hojii jirtanii mana madaamiti namatti hin tolu baay'ee rakkisaadha garuu ta'ullee viidiyoo walii ilaalaa ijoolleen warri sa'aatiitis liivii yoo seenan isaanis gargaara walaa gargaaru jechuun afaan bichaatti ta'ee jira dhugaa rabbi afaan bicha amma fakkeenyaaf keessattuu ijoolleen biyyarraa daataa guutanii too hirmaatanii amma viidiyoo annotirraa dukaani viidiyoo roobatirraa doon ka'e viidiyoon roobaan laallamneef seeran jechuudha kan guyyaa liivii san bichaatu mana 200 seenee roobaan duraanii sa'aatirraa ta'eetoo mana 1000 jira roobaan har'a ganoo gammachuu isaatiifillee nu viidiyoo isaa laalaaf hin jirru laayikis godhaaf hin jirru afaanuma bichaadhaan wal gargaarra baqa afaanuma bichaadhaan dhugaa dubbachuuf maaliif taashaa gumhoomit akkanatti walitti jabaachuun innan beekaa mana namaa jirraa dadhabbiin jira waa baay'eetu jira garuu wal guddisuu waan ta'eef haga yuutuubiin guddate yuutuubiin odoo guddate bare akkuma kina warroota yuutuubaroota gurguddaa san hunda biraa yoo osoo ga'e odoo jaalattee sun ta'in akkanumatti baqa viyuu fi laayikiin sii dhufa yuutuubiin guddaa haga yuutuubiin guddatetti garuu wal gargaaruu qabna higid amma bar gareen yoon hin qabaatin ani liivii yoo seene namni naa hirmaatu hin jiru dhugaa dubbachuuf namni naa hirmaatu hin jiru maaliif akkas ta'a maaliif akkatti garaa walitti jabaanna dhugaa baay'ee garaa walitti jabaachaa jirra dhugaa rabbi maaliif wal gargaaruun dadhabne nuti maaf orma jalaan baranne nuti innaa baay'ee sin caqacaquun barbaadu garuu mee afaan Oromichaa tokkummaa keenya mee afaan Oromichaadhaan faarsuu dhiisnee hojiitti haa hiiknu isiniin jedha sijjammar nu ofuma keenya wal malee akka waan nama biraa hin qabne akka gosa biraa hin qabne hin beektanii kana hundaa osoo beektan walitti jabaachuun baay'ee namatti ulfaata walitti garaan jabaatinaadha wal gargaaradha walaa gargaarru haga danda'ameen namni tokko yoo viidiyoo gallakkisee fiigdanii sheerii gootanii fi ittiin kafalamu dhugaa rabbii mana madaamsoo jiran yoo argitan yoo argos baattanii sa'aatii argitan fakkeenyaaf ani ijoollee tokko hin argu viidiyoo isaanii rabbi guyyaa 2-3 faa buleetan argaa sa'aatiin argisanitti sheeris nan godhaa fi nan laala viidiyoo isaanii jechuudha hundi keenya soo akkasumatti sa'aatiin isaan ittiin gallakkisanitti illee arguu baannu erga isaan gallakkisanii ergarraa baanii boodallee viidiyoo isaanii osoo daawwannee fi baay'ee natti tola jedheen yaada lakki ijoollee dhugaa wal bira haa dhaabannu innaa kan isiniin jechuu barbaada egaa warreen maatii warqii taatan hundi keessanuu mucayyoota cinaa dhaabadhaatii jajjabeessaadhaa viidiyoo ishiin gallakkistullee laayikiis godhaa fi sheeris godhaa fi daawwadhaa fi wal guddisuu yaallu asumaan warreen maatii koonaan taanis maatii kiyyanaa ta'aadha walaa jajjabeessinu natti makamaanis immoo yoo nadhufa mana keessanii viidiyoowwan ani gallakkisuunis immoo yoo sheerii fi sabiskiraayibiidhaan na bira hin darbinaan isiniin jedhaa kan kanarraa hafee nagaa naa ta'aadha isiniin jaaladha warqii koo baga gammadde isin jedha jabaadhu jajjabeetiyyaati jajjabeedha duraanuu jabaadhutti hojjedhu isin jedha harka wal qabannee karaa funduraa haa deemnu waliif haa yaannu walirratti yaaduu dhiisneetu isiniin jedha nagaa naa ta'aadha isiniin jaaladha halkan gaarii Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii warqii tokko jalatti argamtan hundi keessan nagaan waaqayyo lafaa fi mana jirtanitti gola jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu ana obboleettiin keessan nagaa kooti
siniifis nagaan waaqayyoo bakkuma jirtanitti akka siniif baay'atu abdiin qaba. Asumaan obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju har'a mana isheetitti affeerrameen dhufee jira. Maaliif dhuftee maaliif waamamte jechuun keessaniin oolu har'a affeerraa laaqanaatiif jira jedhanii kanaaf hin dhufe. Sinis immoo yoo akka walumaan deemnu hawwiin qaba jechuudha. Asumaan immoo yoo warroonni ishii faana dadhabdanii warroonni ishii faana hanga guyyaa har'aa sa'aatiinis ta'ee immoo yoo waanuma kamuu nu bira dhaabattanii viidiyoo taphachiisuudhaaf waa hedduutu jira. Waa hedduu dadhabbii hedduu qaba wanti kun waan ta'eef warroonni hanga guyyaa har'aa ishii faana dhaabbattanii ishii faana waa hundaanuu dhaabattan maqaa daawwattoota ishiitiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Asumaan immoo obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju kana iddoo guddaa qabuu fi baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiisee baga waaqayyo guyyaa firii dadhabbii keetii itti argituun si geessin jedha. Gammachuun kee kun immoo asitti dhaabatu osoo hin taane kan bara jireenya kee guutuu gammaddee jiraattu siif yaa ta'u. Chaanaala kanarratti immoo nama waan gaarii hojjetu nama waan dhaloonni boruutillee irraa barachuu danda'u kan nuufis fakkeenya ta'u kan biyyaafis fakkeenya ta'u kan ofiifis immoo yoo hojjettee bu'aa irraa argattu waaqayyo si haa taasisuun isin jechuu jaaladha obboleettii koo. Asumaan immoo yoo hundi keessanuu jajjabeessanii akka biraa hin hafne laayik sheerii godhaa fi viidiyoo ishiin gallakkiftellee beeksisa daawwadhaa fi wal faanaan dhaabadhaa. Gizuma kamuyyuu wal bira hin taranaa isiniin jedha obboloota koo qaqqaalii. Baay'een isin jaaladha iddoo guddaan isiniif qaba. Idduma jirtanitti fayyaa nagaa isiniif hawwa. Baga gammaddee koongireeshin sin jedheen jira warqii koo baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise baga waaqayyo guyyaa kana si argisiise. Dhugaa rabbi dubbachuu fi wanti kun hin ulfaata maaliif hojjettaa ni beektu haala jireenyaa haala ammoo yuutuutti hojjechaa mana namaa keessatti jechuudha. Bu'aa bayii hedduu qaba. Yeroon teessee viidiyoo waan hojjettu yeroon teessee bakka ni beektu. Yaa ta'u manni tokko mana nagaati malee obboleewwan keenya yeroo itti onqoo isaaniitti midhaan nyaatan kan hin qabne dhamee qatamatu jira. Waaqayyoof galannaa ga'u nuti carraa kanaayyuu argannee mana nagaatu jiraanne akkanattuyyuu wal arguun keenya akkanattuyyuu immoo jajjabaachuun ijoollee dhaloonni ammaa kun baay'ee nama gammachiisa. Baay'een isinitti gammada gara kootiin jabaadhaa wal jajjabeessaa. Nuti Oromoon har'as borus tokko gandaa fi lagaan waliin qoodina amantii waliin qoodina guruubii maaliin waliin qoodina wal jajjabeessa bakka wal argitanitti sheerii oliif godhaa viidiyoo oliif daawwadhaa. Laayikii oliif godhaa sheerii oliif godhaa. Wanti isin kafaltan hin jiru harkaa fi harka keessanii wanti kafaltan hin jiru. Akkuma Oromoon jedhee kan lafti ba'aan dadhabnee allaatti wal dadhabdiisa yoo taaneen alatti wanti nu kafalu hin jiru. Kan kafalu tokko harka bichaadha. Wal jajjabeessame dhugaa rabbii keessattuu wal jajjabeessuu keessatti nuti sabni Oromoo lakkoofsa miliyoona hedduutti lakkaawwamna. Garuu mooyyuutu saboota biraa laalati sinillee mee wal jajjabeessaa wal cabsuu dhiisaa wal qeequu dhiisaa wanta hin taane walirratti haasa'uu dhiisaa. Namni kamuyyuu waan hojjete kamirrattuyyuu namni suni naaf ta'a jennaan hojjeta. Kanaafuu mooyyuutu nama tokkoon akka kootitti yaadi jechuun hin danda'amu. Maaliif sammuun nama kamiitu garagara. Uumama irratti sammuun nama yeroo kamuyyuu yaadni kan koo kan keetiin gargarii. Kanaafuu namni sun akka kootitti maaliif yaaduu dida akka kootti maaliif hojjechuu dida osoo hin taane waanuma hojjete kamiin bira dhaabadha. Jajjabeessaa waliin qeeqinaa waliin cabsinaa isiniin jechuu jaaladha. Iddoo jirtanitti fayyaa nagaa naaf ta'a. Warqii koo baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise. Ammallee jabaadhu. Waa hedduu siyaafee ni jammarte malee hin xumurre kanaaf waa hedduu. Kanaafuu jabaadhu siin jedha obboleettii koo qaalii nuti illee si faana jirra hanga dhumaatitti. Iddoo jirtanitti horaa bulaatii deebana bakka balleessite na uffalchaan isiniin jedha lafa nagaa oola.